Balaabute, 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 balaabute. Waan hundumaa dursa baga waaqayyo nagaan achas baase leensaa kiyya jirta akkamaatti fayyuma keeti. Nagaa keeti leensaa mulunaa family naguma keetii jirtaayi. Baga nagaan akkana nuu baate galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga nagaan dhufte. Anillee nan arrabsitu nan beeka. Ani duras si beeka. Garuu dhugaa dubbachuuf si barbaade si dhabeera. Haadha eebbaa birallee dhaqee haadha eebbaa birattillee jechoota siin jedhame sanaaf irraa baddisee ani ishee haadha eebbaan illee akkana jedheen hin ture. Leensaa hin hojjedhu viidiyoo lammatatti deebi'ee jettee xaartee turte. Komentii waan akkanaa barraa'ee fi jedhee tan komentii mucaa kee fi siin billaa wajjin achi keessee abbaan barreessite suni waa ishiin jetteen beekta. Kanaaf baddense dhugaa dubbachuu danda'a sanaanis akkuma kee ammaan ala jira ture. Amma immoo taraan kan keeti ati ala jirta ana san jira. Baga waaqayyo nagaan achas mul'ise ifatti baga baatee dukkana keessaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Noor siin jenne noor waan hundumaa dursa noor leensaa. Gammadeera dhugaa waaqayyooti. Sin foggoraayyuu samuuna kana. Nama wayitu beekee subscribe hin jedhu mana kana keessaa naguma. Isaaf jedhee tan maal jira? Akkuma leensaa subscribe godhaa yetti leensaan akkanallee subscribe naa godhaan jedhaan ani si foggoruufan. Tarii dhaggeeffattee ta'a. Baga waaqayyo nagaan as deebisee waan hundumaa dursa dhugaa waaqayyooti baga jiraatteen gammadeera gara kootiini. Jiraachuu keef gammadeera ganaa sii dhufa siifis garuu ganaa sekendii 2 daqiiqaa 2 waan sitti himuun qaba. Maaliif beektaa? Jiraachuun kee waan tokko baga nagaan dhuftee ifattachas mul'atte baga nagaan immoo biyya jirtus jiraatte baga deemte nagaani. Egaa waaqayyo si wajjin haa ta'u jabaadhu hojjedhu siin jenna gobos baga deemte. Anillee dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf kaleessuma galgalallee maqaa sidhaan ture mana kana taa'e nama wajjiniin soorsaa wajjiniin jechuudhaati beekuu dhiisuu dandeessa yookaan nu beekta ta'a. As taa'ee tan kaleessuma illee leensaadhaan soorsaa bara leensaallee akkana jedhanii jechoota adda addaatiin mucayyoo yuutuubii kana hojjettu irraa ari'atanii jedheetan yuutuubii footoo keetti agarsiise kaleessuma illee akkas jedhaan ture. Baga waan hundumaa dursa nagaan deebite nagaatu caalaa. Baga jiraatte fataa jedhii biyyis nagaadha nus nagaadha. Baga jiraatte garuu waan balleessite qabda. Jiraachuu keetti gammadeera. Garuu afaan kukee ana buuteen beektu yeroo hundumaa. Maal akka ta'e hin beeku maqaa sidhaa. Nama rartaa si durmaan dhugaa dubbachuudhaaf ala taa'in si daawwachaa ture yeroo sana idduma tamma jirtu hin jira. Yeroo itti suuqii banatte yeroo itti deesse yeroo obboleessi keessa laa miidhame minaamee waan baay'eedha si argaan ture. Inni hundumtuu darbee hatuu addaamiin dhokattee cillixxattee komentii sanaan qabata godhattee baddee anillee baay'ee natti dhaga'ame dhugaa waaqayyooti kaleessa ammas irra deebi'een dubbadha kalee galgalallee waan an baneef waan akkanaatiif baneera yuutuubii kana garuu hin hojjedhu amma jettee garaa kutattee cuftee jirti mucaan kun jedheeni tan isatti maayyuu galee galgalaan silkii kee hin qabannaa sana hin qabannis profaayilii kee lagalee sillaallee hin qabanne dhugaa dubbachuuf sin sobu. Baga jiraatte anillee komentuma sanaaf garaa kutattee siisee garuu haadha eebbaa arrabsuu hin qabdu. Fayyoon sillaa naanaan gafti maalis ta'u haadha eebbaa arrabsuu hin qabdu. Yoo haadha eebbaa arrabsite aannan si komatti eebboon si komatti dooniin si komatti beekaan si komataa nama meeqa beektaa hin ta'u. Lammaffaa tokkoffaa irratti immoo kan si komatu yookaan kan sitti qirjedhu eenyu abbaa eebboo miskiina laalte dhiisuu qabda malee hicciitii koo gadi baasanii jechuun baga gabbaasan tamasganii baga gadi baasan maaliif naan jedhi ittiin mul'atte kaa dhokattee namni akkoo da'oo keessatti hinde si dhoksanii turanii waaqayyo saaraa dhoksu nama abaaruun illee sirrii miti.
faana qabe kanaaf dhukkubsataa fakkaadheerra shaffanadhee ta'a. Malee waan biraafiti galanni waaqayyo haa ta'u nagaa kooti fayyaa kooti. Baga icciitiin kee gadi bahe haadha eebbo arrabni kee haa eebbifamu. Fayyoo jaalalaa haadha kakuu kakushaa. Thank you. Galatoometillee waaqayyo sun haa eebbisu. Baga icciitii ishii baaftani. Otoo icciitii ishii isin lamaan harkaan hin baane ta'ee mucaan kun iddoo ishiin jirtullee nagarru achumaan zimmattee hafti. Akkanallee baatee marsiillee iddoo akkanaan jirallee nuun jettu. Ani immoo dhugaa dubbachuudhaaf haadha eebbaa fi fayyoon inni isaan waan kana hojjetanii qaldiidhaaf godhu laata taphaaf godhu laata jedheetan nagarramaa ture yookiis ilaalaa ture jechuudha. Qaldiidhaaf yoo qalladanii leensaan iddoo akkanaa jirti jedhan. Maaliif immoo haadha eebbaa bira dhaqee akkuma isin jedhee kana dura Facebook irraa naa jedheeniini telegiraamii irra isin jedhee immoo Facebook naan jettee eebboo gaafsan irraan dubbiseen ture amma irra hin jirtu naan jettee gaafsan biraan bulee iyyuu gaaficha. Atau dhirsa qabdu mana namaa bulti mana namaan bulee mana namaati mana bineensaa bulure manuma namni jiru bulu bagan bule. Erga gaafsan achi bulee kun uffataa diimadhee furdadhee xarariin isaaniiyyuu gara ofii isaaniitti nabbutee uffataa jira. Waan isaan waaqayyo isaan haa eebbisu waa hundaafuu hundan dubbadhu har'a isaan naafaa jiraatanii gaafsanallee si barbaadeen ture jechuudha. Yookaan haadha eebboo silaallee irraa karaa haadha eebboo online irratti dubbiftu irra si dhabne malee ati baga jiraattee fayyisummaa arrabsuu hin qabdu. Anammaa waan biraa ishee haasa'uu barbaadee miti dhugaa dubbachuudhaaf ati dhufuu keetu na gammachiiseen daqiiqaa 5 bichaallee waraabaa jireen akkana bahe nan gammadee amma ilaaltee haasoftee xumurtetti dhugaan itti fakkaan immoo ammas biraankiidha moo qalladdi moo ichaan ture kanatu na haasofsiisu achas na baase malee anis ittiin jechoota dheeressuu dhaaf miti akkana narrabsinee nan beeka ittiin oduu odeessa asirratti bahee odeessuudhaan miti dhugaa dubbachuudhaaf hojii qaba garuu ati dhufuu kenna gammachiisa keessa kootti gammadaa isin zim jechuurra baay'ees waan na jedhee baga nagaan dhuftee baga jiraatte isin jedha fayyoos ati eebboos ifatti si baasan malee homaa sin goone isaan lachanu arrabsuu hin qabdu. Icciitii koo baaftanii jechuun hin qabdu deddeebi'ee doon dubbadheen ta'u ammas beekta leensaa baga nagaan dhufte baga nagaa taatee sitti haa tolu abboo sitti tolee jira ijarraa tokko lama sadii afur 5 6 7 8 ijarraa nuu fi nuu jiraadhu nuu furdaadhu nuu bareediitii nagaan biyya keetti deebiitii nuu galii. Barri taraadha caamman sharaadha jedhan gabaaruu warreen barri taraadha gaa. Innata seesse maangoo dhugdi suuqii keetisse innati biddeen nyaattu obboleettii kee wajjin innati biddeen toshita chidee jese awwaa baadha gaa barri taraadha gaarra. Annas jaallanna baga nagaan nu dhufte jarri lachanus waaqayyo isaan haa eebbisu baga akkati mul'attu nu godhanii ani baay'een gammadee dhugaa dubbachuudhaafi thank you. Baay'ee si jaalladha durayyuu sin jaalladha maaliif yeroon si hordofaa tureyyuu dura baay'ee si jaalladha jecha ati jettu sanarraa kaasin si jaalladha batalee gaafa faasikaa waggaa darbe natti fakkaatee viidiyoo keessa kaatatti naasofne gaaf sana nama talaas wajjin haasaa ati biddeen toshaa jirta afaanumaan ati kaameraadhaan jecha akkana jecha xumurtee yaadatta gaaf sana viidiyoo lamaaniyyoo. Ciao, nagaan turaa hundi keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbo fayyoo dhiifama naa godha jechuun ani haasaatti dheeressu miti gammadeetanii asirratti dubbachuu dhufee baga nagaan nuu mul'atte obboleetti keenya. Ciao. Silkiin immoo du'aadhaaf kwaasilaa biyya doolaaraa jirta hin bitatta. iPhone bittee dhufta maati cannaqe.